Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii nuti nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Har'a ciree bareedaa tokko wanta haaraa ta'e tokkoon qabadhee isinii dhufee jira. So wantoonni as bira argitan kunniin like dinnichaa fi killee akkamitti akkaataa waliin hojjannu isinii qabadhee dhufee murteessoon asitti kunoo kuni killeedha. Asitti immoo dinnichaa like bakka lama adda baasee affeelee jira. Ganaarraa quuncisaa jechuun isin fuulduratti. Kun immoo ashaboodha. Asitti immoo timaatima daakee qopheesseetiini. Kun asitti kororimaadha. Asitti argitan kun immoo barbareedha jechuudha. Asitti immoo shunkurtii kattafee isinii qopheessee jira. Asittis qaaraa kattafee qopheessee jira. Asittis qullubbii kattafee qopheessee jira. Amma maxibashaa keenya ibiddarra goonee ho'isnaa jechuudha. Hayya amma distiin keenya ho'ee jira. Maal goona? Zayita itti goona. Eegasitti goone booda shunkurtii duratti isin agarsiisa itti naqna. Shunkurtiin keenya kun amma bilchaataa jira. Kana ta'ee jira. Sambooda maal goona? Barbaree baay'ee illee guddisnu afuruma isaatiif bareedumumaaf itti goona. Kororimaa san itti goona. Maankaa kana takka. Egaa amma barbareedhaan akkan wal fudhatee maal goona? Qullubbii duratti isaan itti goona. Sambooda immoo timaatimii dura daakisanii jedhu. Hayya kun dinnicha kiyya akkuma agartan irraa quncisee akkana qopheessee jira. Dursa affeelee isiniin jedhee amma gaasitti sugoon keenya nu gahutti maal goona? Isaasumaan dagareedhaan waliin dhahatumaan dinnichaa keenya akkanumatti kattaafnaa jechuudha. Hayya amma kun sugoon keenya gahee jira. Amma bishaan xiqqoo akka gogaan taaniif bishaan irra buusnee ibidda jalaa hir'isee ture. Amma ibidda keenya itti daballee xiqqoo inni bishaan kanaan wal fudhate dinnichatti goona. Hayya kun akkuma argitan kanatti wal fudhatee jira bishaaniin maali amma wanti goonu ashaboo ittiin goone ashabootti goona amma. Aansee immoo dinnicha dura kattafisan maal goona suutuma waliin dhoofna baay'ee waliin dhoofna akka dinnichi hin butufneef bilchaata waan ta'eef akkuma soosii kanaan wal fudhatu suuta wajjin dhoofna. Sambooda itti qadaannee hangasiif immoo ibidda xiqqoo jala hir'isnee killee duratti isaan hin dhoofna jechuudha. Killee duratti isin agarsiise san. Hayyi kun akkanatti wal fudhatee jira dinnichaa fi sugoonis amma maal goona killee dura dhahee isaan suuta jennee itti naqna jechuudha.
Ayyee kun akkuma argitan kana jira halluun isaallee baay'ee bareeda. Akkaataan isaallee baay'ee bareeda suutuma waliin dhooftan laayikoo. Akka sheepiin yeroo hundaatu hin banneef kana. Ayyee amma egaa kana waa hundaatti goone kun gahuu isaan argitanii maaraqallee hin qaba bishaan jechuudha. Amma baay'ee bareeda ta'e qaariyaallee mataarraan itti godhee jira. Amma maal goona ibidduma keenya jala dhaamsina waliin dhahuun barbaachisu. San booda teestii isaa isiniif himaa jechuudha. Ayyee akkuma argitan kana kunoo qopheessee jira. Mee amma itti qicee teestii isaa wajjin laallaa. Maashaallah wallahi nyaata ajaa'ibaati maashaallah. Hojjeta alaala mana keessanii yoo barbaadan kunoo daabboolee qopheessee jira. Yoo barbaadan buddeenaan nyaatanii maashaallah baay'ee mi'aawa namatti tola qursii ajaa'ibaati. Enjoy ittiin gootanii hojjeta alaala hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Isin immoo YouTube kana like, share, subscribe gochuun wal biraan gahaa guddisuu yaala. Yaada keessanis naa barreessaa. Wanti sirratu yoo jiraate asirratti wanti dabalamu yoo jiraate haa dabalamu jechuun barreessaa isiniin jedha. Osoo guddistanii gaarii isiniif ta'a. Hanga waan biraatiin wal deebinu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.